Laamin Yaamaal taphataa cimaa Awurooppaa bara 2024-25 ta'uun barruu maarkaatiin filameera. Taphataan sarara fuulduraa Baarseloonaa Laamin Yaamaal taphataa cimaa Awurooppaa bara 2024-25 ta'uun namoota 100 maarkaan filannoof dhiyeesse keessaa injifateera. Yaamaal filannoo miseensonni biyyoota 133 fi gaazexeessitoonni maarkaa irratti hirmaatan jedhame kanaan qabxii 3,310 argateera. Taphattoonni Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé fi Vitinha lammaffaa fi sadaffaan xumurani. Maarkaan maxxansa magaalaa Madrid ta'us badhaasicha Yaamaaliif kenneera. Yaamaal bara 2025 taphoota hundaan goolii 18 galchee jira. Ga'umsa mul'iseen tiishartii lakkoofsa 10 Meesiin uffataa tures kennameefii jira. Arsenal Christian Mosquera mallatteessifate. Wolves John Arias yoo mallatteessifatu Stupinaan AC Milaaniif mallatteessee jira. Shifarraa Jaamboo. Para mí significa pues algo muy grande. Jijjiirraa ganna bara kanaan taphattoota haaraa mallatteessifachuu irratti kan xiyyeeffate shaampiyooniin Ingilaandi bara 2004 Arsenaal waggoota 21 booda waancaa liigichaa walitti araaramuuf kutatee hojii eegaleera. Kaleessa taphataa ganna 21 lammii Speen Christian Mosquera Vaalensiyaa irraa mallatteessifate. Umrii isaa 12 irraa eegaluun akkaadaamii Vaalensiyaadhaa keessatti kan guddatee fi garee biyyaalessaa Speen umrii 21 gadiif taphachaa kan jiru Mosquera waliigaltee waggaa 5 Arsenaal mallatteesseen waggaa tokko waliigaltee dheeressuuf mirga qaba. Arsenaal Mosquera mallatteessifachuu paawundii miiliyoona 13 Vaalensiyaadhaaf kaffaleera. Bara darbe dorgommii hundumaan taphoota 41 Vaalensiyaadhaaf kan taphate taphataan dargaggeessi kun sarara ittisa gidduuf bitaa kan taphatu yoo ta'u qaawwa Taakeeroo Toomiyaasu ni guutaaf itti abdatameera. Sarara gidduu irratti Gabriel Magaaleeshii fi Wiiliyaam Saalibaa waliinis ni morkata. Bakka garaagaraa irratti taphachuu ga'umsa qabaachuun ammoo Mikel Arteetaaf filannoo bal'isa jedhameera. Taphatichi baay'ee miidhamaaf kan hin saaxilamnee fi waggoota lamaan darban liigota gurguddoo 5 keessatti umurii kanaan taphoota hedduu taphachuudhaan jalqaba irratti argama. Bara darbe La Liga Spain taphoota 38 keessaa 37 irratti taphateera. Kubbaa qabatee taphachuunis bara darbe La Ligaadhaan taphattoota sarara ittisaa 6 qofatu isa caala. Yoo xiqqaate kubbaawwan 286 hamma meetira 5 qabatee gara garee faallaa deemuu taphataa danda'eera. Taphattoota garee faallatiin fuula fi fuulaan yoo walitti dhufe garuu hanqina kan qabu waan ta'eef kana sirreeffachuu akka qabu ibsame. Kubbaa qilleensarraanis hanqina qaba. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan Christian Mosqueran taphataa kennaa addaa qabu jedhan. Arsenaal hanga ammaatti ganna kana taphattoota 5 yoo kilabichatti dabalatu Martin Zubamendi, Kepa Arrizabalaga, Christian Norgard, Noni Madueke mallatteessifachuun ni beekama. Victor Yokaresh mallatteessifachuu waliigaltee xumureera. Mosqueran gara Singaappoor imaluudhaan garee Arsenaalitti ni makama. Garicha waliinis Hongitti tapha michooma Tottenham waliin qaban irratti ni taphata jedhameera. AC Milan ammoo taphataa sarara ittisaa Brighton Stupinaan mallatteessifachuu beeksiseera. Kilabni Seeree Itilii AC Milan taphataa lammii Ecuador Stupinaa waliigaltee waggaa 5 mallatteessifate. Taphataan umrii 27 kun yuuroo miiliyoona 20 AC Milanitti makame. Bara 2022 Vaalensiyaa irraa Brightonif kan mallatteesse Stupinaan taphoota 104 taphatee goolii 5 galchuun kubbaa 14 mijeessee kenneera. Bara darbee dorgommiilee Awurooppaa kamiyyuu kan hin arganne AC Milan Luukaa Moodrichitti aanee taphataa lammaffaa ganna kana mallatteessifate yoo ta'u Massimiliano Allegri waliin bara dhufu morkataa cimaa ta'uuf hojii eegale. Kilabni Ingilaandi Wolves ammoo taphataa lammii Kolombiyaa John Arias Fluminense irraa paawundii miiliyoona 15 waggaa 4 mallatteessifate. Peelee Kolombiyaa jedhamuun kan leellifamu Arias bakka Maatiyaas Kunyaa bu'a jedhameera. Taphattoota waancaa kilaboota addunyaa ga'umsa fooyyee mul'isan keessaa tokko kan ta'e John Arias Wolves ga'umsa isaa ilaalee paawundii miiliyoona 4 ni kaffala. Taphoota 229 Fluminenseedhaaf kan taphate John goolii 47 galchee kubbaa 55 mijeessee kennuun seenaa Fluminensetiin taphataa lammaffaadha. Taphataan ganna 27 kun lammii Kolombiyaa 15ffaa Premier League Ingilaandi keessa taphachuuf mallatteesses ta'eera. Pênalti no alto, no meio, tá lá dentro, tá lá dentro, tá lá dentro.
Alexander Isaac Newcastle gadhiisuu akka fedhu hooggantoota kilabichaatiif ibsuun ibsameera. Manchester United Ole Watkins fudhachuu fedhus Aston Villaan taphataan kuni kan gurguramu miti jedhee Abubakar Abdallah. ganna kana kilaboota hedduun barbaadamaa kan turre taphataan sarara fuulduraa Alexander Isak Newcastle United gadhiisuu akka malutu himamaa jira. Newcastle qophii gannaaf taphattoota 30 ammachuudhaan imala gara Eeshiyaa taasiseen lammiin Siwiidin garicha waliin hin imalle. Alexander Isak miidhamaan garicha waliin akka hin imalletu ibsame. Taphataan ganna 25 kun Newcastle gadhiisuu akka fedhu hooggantoota kilabichaattis himameera jedhame. Sanbata darbee leenjisaan Newcastle United Eddie Howe taphataan sarara fuulduraa kun tapha michoomaa Singapore fi Kooriyaa Kibbaatti kilabichi taphatuuf garicha keessatti akka hammatamu ibsaniitii turani. Tapha michoomaa sanbata darbe Newcastle 4-0 Celtic mo'ataminis Alexander Isak hin taphanne. Kilabichi taphataa bara darbe dorgommii hundumaan taphoota 42 goolii 27 galchuun kilabichaaf gumaacha guddaa taasisee akka hin gurgurrees ibsaatii ture. Newcastle Champions League Awuroopaatti deebi'uu wal qabatee garee isaa cimsuudhaaf paawundii miiliyoona 70 ikitii kee bitachuudhaaf gaafiin dhiyeessee fudhatama kan dhabe dabalatee taphataa Brentford Yohan Wissaka bitachuu akka fedhus gabaafamaati ture. Ta'us gaafiin Brentfordiif dhiyeessee akka hin fudhatamne Sky Sport gabaaseera. Alexander Isak waliigalteen Newcastle United waliin qabu waggaa 3 safa kilaboon isa bitachuu fedhan paawundii miiliyoona 130 hanga paawundii miiliyoona 150 Newcastle United ni barbaada jechuudhaan miidiyaaleen gabaasaati jiru. Kilaboonni Premier League hedduun taphataa kana gatii kanaan bitachuu hin fedhani. Kilabiin Saudi Arabiyaa Al Hilal paawundii miiliyoona 130 kafaluun Isak fudhachuu akka fedhu Talk Sport gabaase. Liverpool immoo riikardii Britain fooyyessuudhaan taphataa kana bitachuu akka malu Daily Mail gabaaseera. Odeeffannoo Newcastle United wal qabatuun kilabichi Alexander Isak kilabicha gadi ni dhiisa taanaan lammii Sloveeniyaa Benjamin Sesko iddoo isaa buusuu akka fedhu gabaafamaatti jira. RB Leipzig taphataa ganna 22 Benjamin Sesko gurguruudhaaf paawundii miiliyoona 69.7 ol akka barbaadutu himama. Manchester United immoo Ole Watkins fudhachuu barbaadus Aston Villa garuu taphaticha gurguruu hin fedhu. Watkins dabalatee Nicholas Jackson fi Benjamin Seskoon waqtii jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota sarara fuulduraa Manchester Unitediin barbaadamaa turan keessaa gatiin jijjiirraa isaas hanga paawundii miiliyoona 60tti tilmaamama. Aston Villaan immoo Alejandro Garnacho fudhachuu fedhus gatii United gaafate garuu kafaluu hin dandeenye. Marcus Rashford gara Barcelona ergisaan erga imalee booda Jadon Sancho dabalatee Anthony Taylor Malaysia fi Garnachoon United ganni dhiisu jedhamee eegama. Rodgers are going for goal and finding the back of the net superbly.